akkaataa itti furru irra bal'inaa waa kan wajjin ilaallu ta'a. Limit sin 3x over 2x as x approach to 0. Limit sin 3 over 2x over 2x as x approach x in akka 0tti approach ta'e 0tti kan dhufe jechuudha. Yeroo kana solve goonu seera akkam jiruutu jira. Sin x over x limit sin x over x as x approach to 0 kajoon walqixne ta'a waan seera yoo jira. Seera kanarraa kaanii yeroo